السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا jirtu fayyumaa isiniin jennee guyyaan har'aa katmee qur'aanatii dhageenyee gammachuu kanaatiif asii walitti qabamnee walitti nuuf haa dhaabu rabbiin ammallee baga nagaan dhuftanii ustaazotaaf barattoonni warri diinii rabbii barachaa jirtanii kan sababa kanaaf obbolaa taatanii baga nagaan dhuftan marti keessanii. Alhamdulillah yaa mootii alamaa qur'aana nuuf kennite kalimaa kee cimaa nuufillee ergite irra caalaa namaa imaamu anbiyaa doktora alamaa sallu ala nabii xiqqaa guddaan nama yaa kalimaa rabbii caalaa waa hundarraa kamtu si qixxaataa addunyaa kanarraa yaa jecha rabbii koositu caala hundarraa. Yaa makkiyeeti yaa qur'aana xumurtee qabsoowwan gurguddoo meeqan tarkaanfattee qur'aana kattamuuf murannoon ol kaatee gargaarsa rabbiitiin kun warra itti geette koongiraa siin jenna baga laffaatii kee arrajaan agarte koongiraa siin jenna baga laffaatii kee arrajaan agarte. Yaa makkiyaati yaa gaarii rabbiin siif dhugoomsee baga galma geettee saahiba qur'aanaa baga si taasisee haafiza si haa godhu rabbiin ammallee umrii tee si dheeressee Qur'aana baruuf hedduu hawwaa turtee halkanii fi guyyaa hirribaa argattee ifaa dukkanaa qabriif siraaxa siif haa taasisu maatii kan kee wajjin jaannata isaa si haa dhaalchisu. Jabaadhu ammallee fuulduratti deemi ilmii baradhu halkanii fi guyyaa ilmii baratuuf tattaafadhu rabbiin si haa godhu waan hawwe nama argatu. Koongiraa baga gammaddanii warri itti laffa'aa turtanii har'a argitanii bu'aa laffaatii keessanii rabbiin isiniif haa godhu gammachuu zalaalamii. Yaa ustaazota keenyaa barsiisota quraanaa jabaadhaa rabbumaa isin bareechee faana nabiyyutu jedhe irra caalaan hojii barsiisuu quraanaa kalimaa kaalikaa kan hin qabne hir'uu kan addaan baasee nuuf himu bakka dhufneef jirru dammaqaa hundinuu quraana rabbii haa baru. Galatoomaa jennaa hundi ustaazotaa lubbuu keessan of qabdanii wallaalaa barsiiftanii rakkoo keessan ulfattanii gammachuu mul'iftanii rabbii keessanirraa jaannata kajeeltanii ridaa isaa barbaaduuf akkan laffaatanii isin haa waffaquu danda'aadha inni. Beekumsa rabbiin isiniif kenne yoo nurraa qusattanii halkanii fi guyyaa nutti roobsaa jirtanii rabbiin olaa fuudhu ammallee sadarkaa keessanii. Galatoomaa isiniin jennaa gargaartonni ustaazotaa fi warri nu qo'achiiftan hundumti keessanii firdoosi haa ta'u galanni keessanii jabaadhaa ammallee fuulduratti deema haaluma kanaan jazaakumullahu yaa urjiiwwan diinii. Yaa quraana rabbii caalaa hundaa olii maaltu siin madaalaa yaa jecha jechaa olii qur'aanul kariimii kan hin jijjiiramne hanga zalaalamii. Yaa saamunaa qalbii daawwitii alamaa qur'aana fi hadiisaa barkaraan keenya kan jala deemnu hanga jiruu teenna. Yaa qur'aana rabbii kalimaa haaliqaa hunda of keessaa qabdaa maaltu siin miliqaa rahmaan biraa buutee rabbii mootii haqaa. Qur'aana barachuun dursanii ulfaataa kanaaf yeroo hedduun namaa dhiisee irraa fagaataa obsa xiqqoo dhabee umrii isaa guutuu wallaalummaan jiraata yoo obsa qabaatte waa hundaatti geetta. Of hin tuffatinaa barattoota keenyaa abdii muruu baannaan bakka yaadne ni geenna. Yaa obbolaa kan koo wannan isiniif dhaabu rabbiin nuuf haa laaffisu diin islaamaa kaddamuu kan keeriin wal gorfatee nama wal gorfatee keeriitti wal waamu. Yaa barattoota diinii rabbii jabaadhaa halkanii fi guyyaa ilmii baradhaa beekumsarraan nuuf argadhaa tokkummaaf nasrii diinii jabeeffadhaa ustaazaaf amiira keessanis sirriitti dhageeffadhaa yeroo teettanillee waa'ee diinii rabbii mari'adhaa galma ga'uuf laphee keessan jabeeffadhaa diiniin amaanaadhaa kanaafuu hubadhaa yeroon qabnu sammaa harmumaa haa barannu qalbii teennallee qur'aanaaf hadiisan haa masakannu.
Halkanii fi guyyaa boqonnaa kennaa barnoota haa godhannu jechoota rabbiitii kan waliin nu galchuu bu'uurri toohidaa ifaan gandalachuu daandii rasuulatii kan jaannata nu galchu imaana jabeeffachuun numaa fi faayidaa quraana fi hadiisaa waa hedduu nuuf fida. Quraana fi hadiisaa waa hedduu nuuf fida. Waan rabbiin jaalatu dalaguun dirqamaa barachuudha qabna fudhannee qalamaa uziriin jirtu beekaa amma kan nu barsiisu qabna ustaazota dhaaltuu hambiyyoota irraa barachuudha qabna yaa rabbi umrii nuuf dheeressi ustaazota keenya mara yaa rabbi umrii nuuf dheeressi ustaazota keenya mara. مرحبا إيه آمين يا المشهد رب آمين شبكة نفيد هي أتكلم مثلا ما كي أبشان سي بعد يسنو أستاذ هاي أنا ما ديبته أفرق على الشبكة لا كاي رجعتني جو تمرد سرت إفاجئ أستاذو تكينيو درب عمري نفاري رسو جدا ديسته أشرا أنتبه بأيه آية نرام فتن هاي yaa rabbi umrii nuuf dheeressi ustaazota keenya maraa jazaa isaanii deebisiif jannata olaanaan walalooti yalli asittiin isinirraa gabaabsa waan na dhageeffattaniif galatoomaa jecha waan na dhageeffattaniif galatoomaa jecha.